mutii godhatee taa'us isinummaan dhagaatti gadhiisa hammina dhageessanis qalbii gama kan koo deebisa maashaallah naaf jedhaani ammumaan isin yaadachiisa urjiiwwan markaza keenyaarra urjiiwwan markaza keenyaa ijarraa nuuf hambisa urjiiwwan markaza keenyaa ijarraa nuuf hambisa. Kan rabbiin obsa kanneef kun obboleettii tiyya asaantii haadha ijoollee lakkoodhaati bar daa'ima sadii guddistee sanuu tokko kan ajaa'iba nutuuni barre maqaa isaati walleen isarra jaalatti kaalid jettee yaamaa oolti walleen isarra jaalatti kaalid jettee yaamaa oolti. Allahu akbar, Allahu akbar. Isin dhuftee maakii banannaan barni booya hirriibaa ka'eeti mucaan kun maaluma tahee ni gimmite asaantii je'ee baabaan gaafatus akkana jettee deebistii bar ustaazii ani maakii banannaan booyuun amaluma isaati sanuu madaamiin dhageenyaan bar dhuftee naallolti dhiifama ustaazii kiyya boodaan dhufa ofirraa sossobeeti dhiifama ustaazii kiyya boodaan dhufa ofirraa sossobeeti. akkanaan arra geessee barkuma quraana kattamtee yeruma xiqqoo mucaan rafe maakii bante harka baaftee ustaazii eessattiin dhaabee amma hirriibni narraa fudhate jettee fayyadamte kuno bar yeruma boqonnaa argatte congratulation yaa asaantii baga quraana kattamte congratulation yaa asaantii baga quraana kattamte. gargaarsa rabbii wajjin kuna tumurte quraanul kariimi quraana kattamuu jechuun beek sheekooman jechuumi quraana rabbiitiin wal barte jabeeffadhu isaaf saahiboomi akkuma ammaan dura yeroo xiqqoo harkattu fayyadami obboleeyyan kan kee qo'achiisuun baabaa keerraa eebbifami obboleeyyan kee qo'achiisuun baabaa keerraa eebbifami. Taantu taan deranii dhugaa ijoollee markaza keenyaati amma sittiinaa rashiidii eebbifamtuun guyyaa har'aati biyya baqaatan jedhamtu bar Soomaaliyaa keessa jiraatti achuma keessa jiraataa bar kattamte kalaama rabbiiti congratulations siin jedha baga gammadde yaa ukti congratulations siin jedha baga gammadde yaa ukti. akkaataa isin itti kattamte wallahi akkaan natti tolti quraana bilcheessitu malee bar hin fiddu ustaazatti marsaa jalqabaa qaraateen marraa lama buuftee fakkaatti quraanni laafee fi osoo hin taane isiitu jabaate kaayyuu siirratti ni turra malee ni urraa akkuma bobbiin jettu sanitti waggaa meeqa guutuu qaraate bar cinaa saffaadhaatti quraana rabbii kattamte arra gammachuu isiidhaatti mabruuq alfa mabruuq sittiinaa teenya mangisti. مبروك ألف مبروك ستين تينيا منجستي أما سوايا كان كتيرا تانين هندي بني دبدو وانا تأمير أنجت تساني براني إكسي تاو هم فادو naaf mijatu baatu malee abad markazan hankadhu eksiinarra hin kaa'ina amiira keenya naaf hubadhu jettee seera markazaa egda waan an sirraa jaaladhu rahmaan sirraa haa jaalatu sittiinaa teenya nuuf jabaadhu rahmaan sirraa haa jaalatu sittiinaa teenya nuuf jabaadhu. Anis obboleessi kan kee dhagee waan sitti dhaammadhu quraana tumurte malee qaraatiin kee ganaa hubadhu markaza keessaan badini diin kan kee jabeessi baradhu waan barattee qabdurra obboleeyyan keetiifis laadhu silki quxirii rabbii keetii quraana baradhu itti hojjedhu silki quxirii rabbii keetii quraana baradhu itti hojjedhu. Generaalota keenya hafee warra markazaan dhaabbatu ijoollee qashti kushummee bar kaamil rashiidiif boontu ijoollee ustaaza gargaaruun du'aayina duraa saamaa ooltu warra obboleeyyan isaanii dhugaan qo'achiisuu jaalatu fakkeenya barattootaa ta'uun isaani kan fuulduraa mul'atu quraana taraa sadaffaa kattamanii isaanirraa haa jaalatu congratulation naaf jedhaani kaamil rashiidiif boontu congratulation naaf jedhaani kaamil rashiidiif boontu. Congratulations, Allahu Akbar, Kamil Rashidi fi Bontu. Allahu Akbar, akkana kun olaal dubbin. Anis niin jedhaani congratulation baganuuf gammaddanii gammachuu teessan tiyya waliif nu haa dhiisu rahmaani jabaadhaa obboleeyyan koo baradhaa hiika isaas waliin eebba baabaa qabdan silaahuu isin hin dhibu maanaani inshaallah waggaan duratti isin eebbifna tafsiira isaati inshaallah waggaan duratti isin eebbifna tafsiira isaati.
isinis akkuma yeroo kaanitti nuuf jabaadhaa jechuun dhiisuu isin warri markazaan dhaabbatu rabbi isin haa milkeessu diin kaddamuun carraadha barnamu nama hundaaf hin mijeessu rabbi isinirraa haa qabu waan diinirraa isin fageessu markaza keessa ta'anii waan beekanirraa wal barsiisu rabbiin kan duraanii caalaa daran isinitti haa urgeessu rabbiin kan duraanii caalaa daran isinitti haa urgeessu. Damsa kootis dhageyaa asumaanuu warri harka lallaatu warri asoo baabaa hin ergatin ijoollee teenyatti aadii ergatu na harkatti hin du'ina isiniin jedha warri lubbuu ofii jaalatu ijoollee teenyaa miti tan kijibaa markazaa baaftu ijoollee teenyaa miti tan kijibaa markazaa baaftu. Baba kiyya congratulation baganaaf gammattee guyyaa bareedaa kana arguuf hedduudha waliin taa'aftee fataa fi kasraa adda baasuuf isaan waliin hirriiba dhabdee halkanii fi guyyaa tirsitee osoo isaan goosiftuu daattee quraana rabbiitu mursiiftee eebbaaf ahlii walitti fiddee congratulation ustaazii koo baga atis nu gammadde congratulation ustaazii koo atis baga nu gammadde. Ustaaza koo yaa Sheek Bayaan Ustaaza keenya Sheek Bayaan na eebbisaa keessummoonni baankii beekumsatiin kan nuuf qoode rahmaani alhamdulillah yaa rabbi kan nuuf kennite Sheek Bayaanii barsiisaa daandii rasuulaati nuuf dheeressi umrii isaanii barsiisaa daandii rasuulaati nuuf dheeressi umrii isaanii. Gammachuu ta'etti haafuftu baaba osoo hin cinne walirraa rabbi sibira haa kaayu beekumsa ilmii akka baharaa isa ittiin milkooftee gammaddu milkii addunyaa fi akiraa si haa waffaku yaa ustaazi ilaahin koo mootiin qaadira isiniif barsiisota akka keessanii kan lafaa fi onlaayin irraa jazaa keessan haa kafalu ilaahin koo tokkichi arshiirraa jazaa keessan haa kafalu ilaahin koo tokkichi arshiirraa. Ustaazan keenya martu galata saaba guma isin harkanne bar sababa keessaniin balaa zabanaa duraa baane waa'ee keessan hin dhumtu yoon doosee teessan bane duniyaaf akirattu rabbi isin haa gammachiisu jennee doosee galataa barreessee ilaahii koo rahmaanitti ol kanne doosee galataa barreessee ilaahii koo rahmaanitti ol kanne. Obbolaa koo jajjabeewwan dhiiraatiif kan shamarranii warri ustaaza bira dhaabbattanii barattoota qo'achiistanii warri markaza keessatti wal dhorkitan hamilee waliif taatanii galatooma obbolaa koo jazaan keessan rabbi bira harkattanii diin bira dhaabbachuun dhiisina hanga addunyaarra jirtanii diin bira dhaabbachuun dhiisina hanga addunyaarra jirtanii. Jabaadha ammallee obbolaa koo barattoota isin warri baratee dhaalu ilmiin ulamaa'ota beekumsa rabbii kan ambiyoota kennaa ambiyoota isa jala deemnaan jannata keessaa qabde boota garee lakkaawaa hin oolina akkuma ijaalota gadi ta'aa baradhaa kitaabaaf quraana aqiidoota gadi ta'aa baradhaa kitaaba quraanaaf aqiidoota. Yaa obbolaa islaamaa barattoota diin rabbii irratti nu haa dhiifatu karaa sunnaa nabii karaa dhugaa kana kan hin finne gaabbii karaa ittiin argannu sammuudhaaf tasgabbii karaa irraa milkoofnu najaa baanee azzabbii irratti gannu haa dhaabu karaa quraana rabbii irratti gannu haa dhaabu karaa quraana rabbii. Ergaa koodhume asittiin dhaabbadhaa ikwaanii fillaahi ani isin jaaladhaa yoo isin tuqamu mana himadhaa dogongora koo dhiifaman gaafadhaa haga walitti deebinuu nagaan naa jiraadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi.